sa gumaacha waliin Annimoona Faayisaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo maandheelee garaagaraa jalatti gurmaa'an irree fi gaachana uummata Oromoo diinagdeen tinnisuuf gumaacha maallaqaa taasisuu jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan gareen qeerroo qorii qarshii impaara Itoophiyaa 115 yoo gumaachan gareen tokkummaa qeerroo walloo qarshii impaara Itoophiyaa 72 gooticha waraana bilisummaa Oromoo tinnisuuf gumaachaniiru. Sagantaan deeggarsa woboo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuun amajjii 7 ji'a 2022 biyya Yemen magaalaa Sannaatti qoree qindeessituu deeggarsa wobootiin qophaa'ee ture. Shira diinatiin galmi kireeffamee guramus bifa kamiinuu deeggarsi woboo godhamee jira. Ayyaana kana irratti kutannoo jabaa fi murannoo maadheeleen qabaniin ayyaanichi milkaa'ee jira. Maadhee Jaalnadhii Gammadaa fi maadhee Jeneraal Waaqoo Guutuu akkasumas sabboontota ilmaan Oromoo deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo woboo ayyaana irratti hirmaachuun riyaala Yamanii 299 gumaachan. Akkasumas afooshan dubartoota wiirtuu wal gargaarsa dubartoota riyaala Yamanii 78 gumaachan. Afooshan awwan qeerroo riyaala Yamanii 70 gumaachan. Afooshan keerii riyaala Yamanii 53 qabsoof gumaachan. Akka waliigalaatti gumaachi woboof guyyaa kana godhame riyaala Yamanii 500 arjoomanii jiru. Kanaan duras gumaacha qabsoo bilisummaa Oromootiif marsaa tokkoffaa akka hawaasatti doolaara US Ameerikaa 2350 gumaachame ture. Marsaa lammaffaa akka maadheetti of ijaaruun maadheen Jaalnadhii Gammadaa doolaara US Ameerikaa 200 maadheen Jeneraal Waaqoo Guutuu doolaara US Ameerikaa 100 gumaachanii turan. Gumaachi amma goone kun kan marsaa sadaffaa ta'us maadheleen kun hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma geessutti ciminaan akka qabsoo sabaa cinaa dhaabbatan dhaammatanii jiru. Guyyuma kana sababeeffachuuf sabboontonni ilmaan Oromoo miseensonni woboo gurmuu tumsa woboo ifaa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaraman fageenyu nu dhorku jechuun biyya Suudii Arabiyaa irraa tokko gurmuu tumsa woboo ifaa guddinaa xirroo carcar irraa falmattuu Oromoo riyaala Suudii Arabiyaa 100 lama maadhee godaannisa seenaa arma muraa aanolee irraa sabboontuu Oromoo riyaala Suudii Arabiyaa 100 sadi maadhee xumura gabrummaa irraa biiftuu barii riyaala Suudii Arabiyaa 100 gumaachanii jiraachuu gabaasa ajajaan olaanaa ABO woboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'u oraa bulaa deebanaa ittiin jenna. Injifannoon uummata Oromoo.